sagantaa walqixxeessinee bareechine maatii Ustaaz Najjaash ijoollee qaqqacalee Hamzaa fi Hilwaadhaati. Sanirratti gaa'isii yaadneeti jirra kalama keessan haasoo keessan mi'aawaa saniin inshaallah baga nu dhuftanii isin jechuu barbaanna maakii karaa keessan dabarsine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne dhagayamaa mi sagaleen? Ne dhagayamaa Abdurrazzaq? Ni dhagama baabaa keenya ni dhagama. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Irra deebinee hawaasni as jala jirtan hundinuu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu isinin jechuu barbaada. Sagantaa ani warra lafalleedha, warra miilaati, warra lafaati, warra qilleensalleemi. Haa ta'u guyyaa ijoollonni keenya waa qaban, guyyaa oollaa waa qabu gizee takka takka asumaggaa mul'atuufin dirqamaa anilleeni. Waan ani isiniin juu barbaadu yoo jiraate akkuma waliigalatti wanni wal gargaarurraa jabaadhaa duniyaa tana keessan jiru ilma namaa keessatti ilmi namaa wal bira dhaabbatee wal gargaaruun waan hedduu jabaati. Akka hawaasatti illee, akka ummatatti illee, akka oollatti illee, akka maatitti illee, akka waa hillanitti illee wanni akka wal gargaaruudhaan jiru. Kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أكوان غاررت والغرغارو ربين سبحانه وتعالى نؤجج قرآن خيستي بري جيشون تنجيش بري جوخوني شوفوان تولتو تاتي وفكيسا قبا nuti obboleeyyanii birallee dabree namni akka oollatti illee, akka saahibatti illee, akka maatitti illee, akka ummatatti illee, akkuma hundatti akka namni wal gargaaruu qabu. Wal gargaarinsu kun bal'atee hatta nama ilaalcha tokko hin qabnellee yoo hatta amantillee gama gama qabdanillee yoo ta'e wal gargaaruun xabi'aa ilma namaa keessatti rabbiin godhe akka tahee quraanni kun nu barsiisa. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akkuma isin hundi beeytan wallahu fi cawni alcabdi maa daama alcabdu fi cawni akhiihi. Rabbiin gargaarsa obboleessa, gargaarsa gabrichasaa keessatti jira. Ni gargaara gabrichasaa waan gabrichi obboleessa fi gargaareen hanguma ati gargaarsa sanirra turte gargaarsi rabbii si wajji tura. maa daama alcabdu fi cawni akhii. hammuma ati gargaarsa sanirra turte gargaarsi rabbiilleen si wajjiin tura. hatta wanni akka